Malti dua, namni lu kusa tamsi malti. Jalli dhugaa dhiira biraan argamu. Indoo gongorii jaalalli dhugaa duris jira, har'as jira, borus hin jiraatu. Kun dogongoradha. Jaalalli dhugaa kanaan duras hin jiru, kana boodas hin jiraatu. An dhiira jaalala dhugaatiin qabame bokkuu qofan arge. Kanaafuu daddafiitii harka kee galchi. Pogamente lo possiamo. Agessa. Akkati jartee duutuun barbaadu. Suutaan. Gidiraa biyya lafaa rakkattee maraattee qullaa kee buuste. Gaafa sana ciqqamtee geessi kee boobee gaafa duute yeroo sana gammada. Waata gostimu lafeen irraa du'ee intala isaa gawwamsee argan fuudhee booddee qabeenya isaa hunda maqaa kootti hin galchite yaadatanani yoomiyyuu siif hin milkaa'u. Barnoota keerratti qofaaf akka si godhe ammas. Maal jechaa jirta?
Har'a garuu qarshii isa fuutee naaf feerti. Obboleessa kootu naaf erge. Galatoomii. Omar kun qabu aatis tole jettee waan naaf feeramteef baay'een gammada. Maal jechuu keeti? Barattoota kutaa tokko miti ati bar obboleessa kooti. Obboleessa? Maal jettee? Homaa miti. Kanarraa nu ga'u gara laabraarii deemuun barbaada. Tolee geetti deemuu dandeecha. Lubee yeroo biraa wajjin buna dhugaa akka taphannu ni barbaadda? Eeyyeen rakkoon qabu sagantaa biraa yoo hin qabaanne dhuguu dandeenya. Galatoom siifin bilbila. Library turte? Maarri qorannaa tokkoon qaban ture. Akkam fayyuma? Maayini bilbila kee roon bilbila akka suddoo. Maal librariin jiramni saayilentii godhee ni kaa'u. Akkasii. Kottumee kaaffee achaanu sana deemnu. Arra lafuma barbaadde nageessi. Tiyya maal taate? Dhiisimee kana oduu saasiif achi naqu jaallatu hojiin oolee har'a guyyaa. Kanaaf barattoonni mootii oduu jedhanii maqaa baasaniifi? Akkasii mootiin jedhanii? Nageenye roorisaadhaan immoo asiyuum jedhanii maqaa baasaniifi bar? Amariif waasaa gaarii fiddee ani immoo kan qajuun sitti himu. Itu maal jedhanii gaarii? Maajilaan. Maajilaan jedhanii? Isaan barattoonni maqaa baasutti baay'ee tokkoffaadha. Isa qofa seeti addunyaadhaan immoo baajaajii jedhanii maqaa baasaniif. Qorannoo keessan eessa geessitan? Inspektar waggaa 15 dura ragaa qoratamee argannee jira. Isa gadi fageenyaan qorachaa jira. Kanaaf wantoonni tokko tokko wanta kallattii nuuf ibsaa jiru. Sanirra jira. jirtaa bar waa'ee doktora addunyaa kana murtoo dhumaatti laachuu qabda. Maal godinaan jette? Kun wanta humna koo gararraan itteedha. Ela duraan dursiiti keessi kee filannoon isaa doktora addunyaa ta'uusaa gaafadhu. Yoo deebiin isaa eeyyee ta'e hanga yoon itti miidhama jedhiti deebisii moof gaafadhu. Kun salphaadha bar. Sayo mai yaadu dhiise. Yaaduun dhiisne yaalee dadhabeen dhiise mala. Hilaatiyyaa dhimma kanatti murtoo sadhuma laachuu qabda. Umuriin kee deemaa jira. Sanarra darbee immoo yeroo kanatti maatii horatti jiraachuu qabda. Ani fati bar walii wajjin baranne garuu har'a ani ijoollee lama qaba. Atoo hanga yoomii akkasii jiraattame. Sataayee laaluuf daakuun boqqolloo dimbilaala jedhan. Waanan isa jibbuun barbaanne waanan isa dhiisuun barbaanne isinitti fakkaatamte. Garuu yaaleen dadhabe. Wanti tokkittii qofan si qaba. Akkan isa dhiisuuf yookiin akkan isa jibbu yoo barbaadde akkan isa jibbu wanta na godhu qofa natti himne gorsa. Sagaagaltu ta'uu isaatti moo? Samiti. Akka ni barattoota wajjin mana shishaa ooluu. Jedhee hundaaf iyyuu kilaasiin qaba. Guyyaa biraa ol agarra. Mucaan kun amma yoomitti akkas jiraatti? Inspektor, obbo Gammachuutu
jechuun addee abaaboo tasaa miti kan duute kuftee miti jechuun kan barbaadu tasgabbaa'e ifama addee abaaboo obbo Gammachuutu ajjeese kanaaf ragaa qabatamaa qaba jechuu barbaade ifama duratti ni murteessingaa lakki inspektar ragaan nuti asirratti argachaa jirru kallattiidhaan obbo Gammachuun akka kana raawwataniiru kan jedhu miti shakkiin jira asirratti ammas aan shakkii qaba kanaaf qorannoo gadi fageenyaa barbaada kallattiidhaan jarjaraan obbo Gammachuu akka kana raawwataniiru jechuun nutti ulfaata saniif shakkii qabaan qorannoo gadi fageenyaa barbaada isinis laaluu dandeessu baay'inaan waan jiruuf isarratti qorannoo gadi fageenyaa gochuun dirqamadha inspektar anillee akkasuma jira dhugaalee yakki kun uumameera gadi fageenyaan ilaaluu qaba saajin galgala qorannaa kana gadi fageenyaan ilaaluu qaba saniif atillee tasgabbaa'e finneera Kai, what are you at the meeting? Look, the cannon yard to me. Malta, come to the friends. Marcus Ivarada, Druma, you will live to us 50. Kurba, Tiel, and Yatu. Was an angel to milk. Eenyuati? Boonaan koo eeggachaan jira. Deem. Narraa sokkii. Deemi narraa siin jedhe sokkii. Sokki narraati. Eessaa dhufe kuni? Malta. La posi jare de na jeri ko maja kamak miata la posi jare chuke natti miti kol fandu edu ko no marga nama jallatti mali nama ma nama garga undan desu chula la pos tiel sibekan university kana kesat wagga afuri mumme tokko dormi tokko tojini jiranne Kana apa Amerikanya sirritol barreereka sibeka maji amma tafan keenya raka dumni hiriyaan keenya harra ta'uu danda'a tiel imma kana hararan god ifamana god tolenya jechuun oduu jijjiirra nyaadhu
halkaniin sin barbaadatiin asirratti maa inni rakkinni kee? Addunyaa ati nama jaallatamuu qabdu taatee sin jaalladha. Nama boriif sabdiin irratti gatamte taatee kan si jaalladha. So jaalalli kee hundee hin qabu jechuudha. Jaalalli hundee hin qabne immoo jaalala cirracha irratti ijaarame jechuudha. Xiyyaawaa tokko sitti immoo ofiin sobiin nan jaallatu. So ati jaalalatu hin ta'in xiqiisi gabee jira. Gatiin addunyaan namootaan tuffatamee mooraa kana keessatti gatiin jaalatamnee fi namni tuffatamee sunuma akkamittiin jaalala koo jibbaa ittiitu. Addunyaa Faransii jibbuudhaaf sababoota hedduun ofii koof darreesse. Garuu sababoonni sun kan siinna keessatti ajjeesan utuu hin ta'in kan siinna keessatti jiraachisan ta'anii argamu. Tiyya. Rakkinni keenaaf gara. Rakkinni koo garuu siif galaan jiru. Ammaan sababa jiraachaa jiruuf dhiiga obboleettii koo iyyaa jiruuf deebii gaatee barbaachuudha. Dhiiga obboleettii koo? Maaliin? Bilisii. Amma kophaa koo ta'uun barbaada. Maaluma hin jeeqiin. Addunyaa. Ani jireenya koo keessatti nama tokkoon qaba. Abbaaf haadha taate kan na guddiste obboleettii tiyyaadha. Ishee dhabee immoo ani yeroo jaalalaaf yaadu yeroo jireenya koof yaaduuf yeroo tokko illee hin qabu. Bilis tiyyaa si rakkiseera. Kana booddee garuu. Sorry ani sitti boonee miti. Sammuun koo jaalalaaf qophaa'aa miti. Kanaaf yoo dandeesse ammas na jaallata taanaan kophaa koo ta'uun barbaada. Bilis naadii. Addunyaa. Sababa keetiin ni murteesseera. Hojiin manaa siif kenname yoo milkaa'e gatiin isaa Adeemsa kee kanaan immoo boleessi koo baranee eebbifamu dhiphatee karaa hafuun qabu ga'a. Garaan haadhaan danda'u. Deebii kee dhabnaan carraa koo yaala. Obboleessi koo yeroodhaaf gaaffii keetiin dhiphachuu qaba. Maal murteessite ree? Gaaffii kee amma eebba isaatti tursiisuu qabdu. Hin danda'u. Iccitiin kun utuutti namamiin daqiiqaan tokko yoo dabarte badiin uumamu dachaadhaan dabala. Badii maaliitu mamaara? Beeku sitti himuu hin danda'u. Badii uumamaa jiru dhaabsisuuf iccitii jiru mara jananaas dhaga'uu qaba. Hello. Hello. Uff. Amma galgala keessa ajaa ta'ee jira oduu sin dhageessisa. Duraan dursee hangafoota oduu. Mee nurraa carrisitti haa qo'annu. Mee dhiisuu beenuuf haa dhiyeessitu. Saajaa ta'e yeroo isaa kan fiigaa. Caqasaa koo oduu koo. Mee itti fufi. Waan haaraa qabda taanas caqasa. Har'a dallaa yuunivarsiitii keenya keessatti dhukkuba sammuutiin kan beekamtu laafpoos dabbasaa barattuu cimtuu takka meetira 5 akka lafarra harkisuu dandeessi.
مديلين ودوك إننا جواسا نجوا مال هذا جواتي نطلع مال هذا أنا تكسرت تأتي ما تفوت هذه Vaya que estén acá, kamat hojimatin naguma kam ifa magade debe sir rakkise inspector imma to ko fere wagga ko shangu ture debun qaba ma fi furmatan allatan mudami doctor mudami mahal mudama yakka wanta is sultan doctor jiksa meta jiksa laba jiksa لا عن